ككتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترى Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba waraanni kaaba Itoophiyaa dhaabbatu koree Noobeelii gaafatti Baaletti hanqinni nyaataaf namoonni 250 ol gargaarsa barbaadu Yechu bona wali wal qabate miidhaan namaaf beela garra qaqqabu sadarkaa godinatti yaaddu umata waan ta'eef deeggarsa bal'aa akka barbaadu hawaasni kun deeggarsi godhamaa jiru kun illee ammoo gahaa miti karaa ol hawaasni kun akka barbaadu. Oromiyaatti manneen murtii aadaa hundeessuun maaf barbaachise? Safuu ummata Oromoo asiin dura itti fayyadamaa ture sanatti deebisuu fi uummanni keenya qe'eesaatitti baasii malee manuma isaatitti ollaa isaatitti ijaarsa isaatiin aadaa isaatiin akka jaarsummaadhaan dhimma isaa fixatu. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgaloo. Dhaggeeffattoota oduutiin jalqabaanii koree Noobeelii Noorwee mootummaa addunyaa dabalamuun ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waraan waliinii kakaa biyyattii deemaa jira dhaabuu gaafatan. Abiy kabar 2019 badhaasa Noobeelii kan argate walajjeesuu kan dhaabuu fi itti gaafatamummaa adda qabaa jedhu koreen kun waggaa tokko eegi koreen kun gaa'ee murteessaa Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti naga buusuuf taphatee jedhee badhaasin booda waraanii loltoota isaatii fi finciltoota Tigraay jidduutti eegal. Waraan waggaa tokkoo fi ji'oota deemaa jir kanaanii namni hedduun lubbuu dhabanii kan miliyoona lakkaaman qe'ee isaanii irra buqqa'anii kan miidhaman akkasumas deeggarsa dhabuun namoonni hedduun beelaaf saaxilamanii fuul hawaasa idil addunyaa biyyattiitti deebis dhimma kan irratti koree Noobeelii kun yaada isaanii kennuun beekamaa miti ministeerri muummee yaada kan irratti deebii hin kennin garuu dubbi himtuun waajjirri isaa Bileenesiyyuu asiin dura biyyattiin balaaf doorsifamnaan badhaasii nagaa tarkaanfii fudhachuu hin dhowwuu jetti gaaffii koree kanaa furmaanii karaa nagaan akka argamu dhibba taasisaa jedhamee eegama. Jija ol eegee hojjettoonni Medicine Sans Frontiers Mariyaa Tedros fi Yohaannes Tigraayitti ajjeefaman namoota isaan ajjeesee addaan hin baafne jedha dhaabbatichi haa ta'u malee jechan isaanii tasaa hin ta'in hubannee ka jedhu MSF sochiin Itoophiyaa keessatti xiqqeessuu fi rakkoo namooma biyyattii keessa jiru furuu fi deebi'anii nagaan hojjechuu akka danda'an irratti hojjechaa jiraachuu beeksisan qorannoo taasisanii fi waan hubatan pireezidantiin dhaabbatichaa Paula Gill akkanaan ibsite. 6 months after the murder of our colleagues, Johannes Halefom, Tedros Ajjecha wailan Kenya, Johannes Halefom, Tedros Gabramaariyaamii fi Maariyaa Hernandez ji'a ja'an boodas har'allee waa'ee haala ajjechaa isaanii fi qaamni itti gaafatamummaa fudhatu eenyu akka ta'e ifa miti. Wanti haga ammaa beeknu waxabajjii 24 2021 hojjettoonni keenya sadan kun Tigraay keessa Abiy Addiitti lola cimaa humnoota mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti taasifamaa tureen namoota miidhaman barbaacha imalaa turan. Gareen MSF Abiy Addii buufatan namoonni miidhaman hedduun bakka shaawwati higgum jiraachuu odeeffannoo argatani. Erga sa'aatii tokko imalanii booda konkolaataan isaanii dhaabbate. Boodarras reeffi isaanii konkolaataa irraa meetira 100 hanga 400tti fagaatee argame. Madaan isaaniis akka agarsiisutti rasaasaan dhiyeenyarraa itti dhukaafamee ajjeefamani. Ragaan kun waan mul'isu haleellaan kun dhukaasa gidduutti wanta mudate osoo hin taane ajjecha hojjettoota qarqaarsa namoomaa ta'ee jedhamee raawwatamedha. Taateen kun wayita mudatutti hojjettoonni keenya siivilii fi hojjettoota gargaarsaa ta'uu isaanii ifatti kan mul'atu ture. Konkolaataan ittiin imalaa turanis asxaa MSF kan qabuu fi alaabaa lama mirmirsaa kan ture yoo ta'u itti dhukaafamee ture. Haalaanis gubateera. Ji'oota 6 darbaniif waayillan keenya maaltu akka mudate baruuf qaamolee waraana kana keessatti hirmaatan mara wajjin haasawaa turre. Ministeerota mootummaa Itoophiyaa garaagaraa wajjin irra deddeebiin wal argaa kan turre yoo ta'u ajjechaan kun akka qoratamuu fi bu'aan qorannoos akka nuuf kennamu yaalaa turre. Kana malees gaaffii ol fakkaataa ta'e adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLFif dhiyeessineerra. Bu'aa qorannoo kanaa isa dhumaa hanga ammaa hin arganne. Hojiin MSF Itoophiyaa keessa qabu maal fakkaataa ka jedhu Poolaan akkanaan himti. Following the killing of our colleagues in Tigray, we suspended activities. Ajjecha waayillan keenya hordofee waxabajjii keessa MSF gariin hojiilee Tigraay keessaa qabu dhaabuuf murteesse. Adoolessa keessa immoo mootummaan Itoophiyaa hojii MSF naannolee Amaaraa, Gaambeellaa, Kibba Tigraay fi Sumaalee keessaa ji'oota 3 uggure. Uggurri kun onkololeessa keessa ka'us sagantaalee keenya fayyaa rakkoolee nageenyaa fi danqaawwan bulchiinsarraa kan ka'e jalqabsiisuu hin dandeenye. Yeroo ammaa naannolee garaagaraa biyyattiitti hawaasni gargaarsi namoomaa isaan barbaachisu jiraatanis
States MSF rakkoolee kana furuuf deebii barbaachisu kennuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoonni ammoo gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan waancaa Afrikaatiin tapha maroo lammaffaaf argeeffameen Itoophiyaan 4-1 mo'atamte. Kameruun tapha lammaffaa mo'achuun qabxii argattee Itoophiyaan duwwaa qabaachuun carraa duraatti darbuun diqqeesse. Itoophiyaan tapha jalqabaatiin Keepvaardiin mo'atamte. Ministeerri muummee UK Boris Johnson qajeelfama COVID-19 cabsuu isaatiif aangoo irraa bu'uu gaafatama. Johnson gocha bara 2020 keessa ta'e kanaa fi dhiifama gaafatullee miseensota maree paartii dabalatee kaanis dhaga'uu argachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee Johnson gamisaatiin sabab kanaatiin baay'ee yoo aananillee ittiin murtaa'uu jedha. Suudaanitti hiriirri bulchiinsa waraana mormuu itti fufee jira. Har'aa humnoonni nageenyaa mormitoota 1000 lakkaa'aman gaazii mimmaaniitti darbachuun gargar haadha. Eegee onkololeessaa hiriirri mormii keessatti namoonni 60 ol ajjeefamuun gabaafame. Mootummaan Naayijeeriyaa ugurjii 7 fi Tiwiitar kaa'ee harkaas. Ugurri kun eegii Tiwiitaan erga pireezidantii biyyattii Muhammadu Buhaarii haqa kaa'ame. Mootummaan ugur kan kakaaseef haal dureewwan dhiyeessee Tiwiitaan fudhachuun booda. Ameerikaan waraan kaaba Itoophiyaatti dhaabuu fi dippiloomaasiin furmaata akka ta'e dubbata. Dubbi himaan wajjirri dhimma Ameerikaa Ned Price waraanichi yeroo gabaabaa keessatti akka dhaabbatu gochuu fi US xiyyeeffannoo olaanaan dippiloomaasii cimaa hordofaa akka jirtu hima. Marii Joo Baayidenii fi abiyi torba dabre bilbilaan taasisan qaama dippiloomaasii ta'uu ibsa. Dhiyeen kana naannoo Oromiyaatti manneen murtii idilee jiranirraa addaatti manneen murtii aadaa sadarkaa gandaaf aanatti hundaa'aa jira. Manni murtii waliigala Oromiyaa yeroo garaagaraatti dhimma barbaachisummaa manneen murtii aadaa yoo ibsu dhimmuu fi jaarsummaan fixachuun qaroominaa jedha. Manneen aadaa kan hundeessuun maaliif barbaachisee caaseffamaa fi akkaataan hojimaatisaa akkamii jedhee Elias Mulugeetaa magaalaa Shaashamanneetti pireezidantii mana murtii magaalaa akka ta'e obbo Hirphoo Irreessoo gaafate. Tokko duudhaa safuu umata Oromoo asiin dura itti fayyadamaa ture sana kan karaatti jalaa buufatee hafa sana itti deebisuu fi inni biraa ammoo uummanni keenya qe'eesaatitti baasii malee manuma isaatitti ollaa isaatitti jaarsa isaatiin aadaa isaatiin akka jaarsummaadhaan dhimma isaa fixatu. Inni biroo ammoo mana murtiitittuu namni keenya garasitti kuufamee mana murtii idilee irratti achitti gara malee kabaay'ate kanallee baay'ina namaallee galmee nutti deemu kanallee kan xiqqeessu. Inni dhuma ammoo ragaa sobaa balleessa jaarsi dhugaadhaan kakachiisee aadaadhaan kakachiisee taa'ee akkaataa naannoo isaatitti sirna isaatiin kan dhimma isaa fixu waan ta'eef araaraan illee yoo fixatu somni hin jiru keessa dhugaa kennee kakachiisee fixisiisa waan ta'eef dhimmi sobaa hin baddi. Caaseffamni isaa akkamidha? Eenyu faatu dhaddacharra taa'a? Namoota akkamiitiin meeqa kan jedhume? Caaseffamni isaa tokko akkuma wannuma filamu isaa yoo filanuu jaarsotii aadaaf safuu beekan akka uumee sirna abbaa gadaatitti jaarsotii aadaa Oromoo safuu Oromoo afaan Oromoo beekanii nama yakkaan himatamee asiin dura dabamee hin jirre nama jaarsummaadhaan nama raarsuudhaan beekamtii qabu nama jaalatamaa amanamaaf qabeenya qabu jedha. Baay'inni isaanii ammoo nama 5 kan gadi hin taane amma achi hojjechuun amma 7 akka aanaa kennatti amma hojjenne ni uummanni bahee filate 7 filamee 7 saniin fillee geessinee ergasiin booda mana murtii wal dabarfataa jedhu jira. Isaan waliin baanii bakka tokkotti yaa'ee yaamnee deebanii of keessaa nama 7 filatu. Bakka abbaan gadaa jirutti bakka haati siinqee jirtutti qaalluun bakka jirutti waan uumee aadaa keessatti jirtu waan kaleessa gadaan qabdu guutee dhiyaatee ergasii achitti filamee abbaan gadaa kakachiisee hojiitti galu jechuudha. Mana murtii idilee kan mootummaa amma duran hundaa'ee kan jiru wajjin akkamiin hojjeta dhimmoota irratti hoo maali garaagarummaan isaanii? Garaagarummaan isaa dhimma maatii fakkeenyumaaf amma dhimma siifilii hundumaa ilaaluu danda'a. Keessaayyuu dhimma maatii irratti amma maatiin akka biyya keenyaatti yeroo mana murtiitti deemanii waldiigaa oolantu jira. Sababa maatii waldiiguun ammoo ijoolleen isaanii kana irratti hafti. Isa kana hambisuufillee amma dhimma maatii keessatti kan irratti geeffatu kun ammoo dhimma siifilii hunduma ilaala. Yakka ammoo dhimmoota sasalphoo dhimmoota mootummaadhaan himannaan hin dhiyaanne dhimma sasalphaa hunda isaatu ilaalanii araarsu jechuudha. Namni tokko abbaan dhimmaa jechuudha mana murtii gaafa deemu iyyatafaa barreessisee adeemuu qaba. Gama kanaanoo gama mana murtii aadaa kanatti dhufuuf adeemsi namni tokko hordofuu qabu maali? Garam dhaqaa akkam ka jedhume? Qajeelumatti gaafa waa wayii jalaa badanii waa komatti yookaan waan wayii himatu qabaati. Jaarsoliin kun guyyaa ta'antu jira beeksisamee bakka ta'antu jira gaaddisatu jira. Gaaddisa kanatti dhiyaatee iyyata isaa galmeessifata.
afaanis barreeffamaan akka barbaade haqee afaaniin kana ebalu kana na godhee jira kana na irratti raawwatee jira kana na jalaa balleessee jira kunnaaf haalaan lamu jedhee dhaqee iyyata ergasiin booda namicha waamanii fedhasaa gaafatu isa kanatti taa'ee himatee wal qoranii bitaa mirga gaafatanii kan waa akka tullee taate akkaataa aadaatitti garatti deemamutti. Godin Bale baatti hanqina nyaataa nama afurii irraa mudateen namoonni ammaatti gargaarsa barbaadan 250 ol ta'uu ibsan. Hoogganaan wajjira kominikeeshinii godinichaa obbo Jeelan Adam sababoon dheeratee horsiisee bultoonni godinichaa lubbamuu BBC'tti hime. Sabab jijjiirama qilleensaa fi roobi diqqaatee gaanfa Afrikaatti hongeen godinoota kibba Oromiyaa, Booranaa, Gujiif akkasumas kaab Keenyaa fi Soomaaliyaatti miidhaa hamtuu fida. Ogeeyyiin haal qilleensaa bonni bifa haaraan dhiyootu jalqabu himan. Gogiinsa kanaa fi kanaan dur mudatee garaagarummaa maanii Habtaamuu Xibaabu obbo Jeelaan gaafate. Waggoota 10 dura hongeen kun mudachuudha seenaa hawaasa horsiisaa aanalee godinichaa keessa jiraniin dabalataan ka duraan caalaa ammoo kan ammaa kun akka malee humna qaba. Akka humna qabaatu kan godhe keessaa roobni fulbaana irratti roobuu qabu sun bal'inaan roobuu dhabuurraa kan madde hawaasni kun balaa hongee kanaaf akka saaxilamu isaan taasise. Dabalataan ammoo bonni fuula keenya durallee dheerachaa jira. Hamma ammatti xiqqoo dandammiin jiruyyuu kan baraaruu danda'a yoo ta'us kan fuula duraa kun ammoo akka isaan hin barbaanne ammoo humna isaaniitti ol hawaasallee ta'uudha kan qabatamaan aanaa daawwii sarara keessatti illee argamne qaachan raayituu keessatti illee qabatamaan ilaalaa kan turre kanuma deeggarsi godhamaa jiru kun illee ammoo gahaa miti karaa ol hawaasni kun akka barbaadu keessattuu bishaan dhugaatii amma aanaa daawwii sarara yoo fudhan bishaan boolla gadi fagoo tokko illee hin qaban bishaan kana ammoo dhiyeessii isaanii karaa guutuu ta'e akka dhiyaatuudhaaf boottiin 4 mootummaan galchee jira godinni keessatti boottiiwwan naannoo 15 kan